Guyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaa nu bira gaan qindeessinee qabannee isiniif dhahannee jira. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya guddaadha. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kitaabni Jawaar Mohaammed hin gaabbu jedhu guyyaa galeessaa Jarmanitti eebbifamee ture. Eebbaa kitaabaatiin booda marii uummata Oromoo Jarman keessa jiran wajjin taasisee jira. Marii irratti maal irratti walii galan kan jedhu qindeessinee qabannee isiniif dhahannee jira. Akkasuma Jawaar Mohaammed guyyaa har'aa waa'ee kitaaba isaa irratti gara fuula Facebook isaatiin wanta jedhetu jira. Waan sanis qindeessinee qabannee isiniif dhahannee jira. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qindeessinee qabannee isiniif dhahannee jira. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti gara badheenya oduu keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya har'aa keessa diigumsi biyyaa qaamolee mootummaa itti gaafatamummaan itti hin dhagamne raawwatamaa jiru saba guddaa qaanessee jechuudhaan Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessaa Jarman irratti dubbatee jira. Haasawaa isaa guyyaa kaleessaa marii hawaasa Oromoo Jarman keessa jiraatan waliin taasise akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Diigumsi biyyaa qaamolee mootummaa itti gaafatamummaan itti hin dhagamneen raawwatamaa jiru saba guddaa saba Oromoo kana qaanessee jedhe Jawaar Mohaammed. Sabni Oromoo saba guddaa hayyoota baay'ee qabu kan biyyi waan gurguddoo irraa eegduudha kan jedhu Jawaar. Warri amma biyya bulchu garuu saba kana salphisee jira jedhe. Warri kun kufaatii biyya akka oolchan dhiibbaa nufi tokko malee itti fufna ta'uu baannaan biyyattii dura kan kufu qabu isaan jedhee jira. Eebba kitaaba hin gaabbu jedhu irratti haasawaa godheen. Kitaabni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammadin barreeffame hin gaabbu jedhu biyya Jarman magaalaa Nuurbargitti kaleessa eebbifamee oolee jira. Eebba kana irratti qeerroowwan haawwan manguddoonni Oromoo fi dhalattoonni saba Itoophiyaa garaagaraa hedduun irratti argamanii jiru. Hordoftoota fi kabajamtoota jiruu miidiyaa haasawaa guyyaa kaleessaa Jawaar Mohaammed Jarman keessatti godhee akkuma dhageeffatan kana mootummaa Itoophiyaa galattiitti akka deebituu fi nuffii tokko malee hin dhiibna. Garuu yoo jarri didanii yoo jarri kallattiitti deebi'uu didanii osoo biyyattiin hin kufinii biyyattii dura kan kufu isaanii jechuudhaan dhaadannoo isaa dhageessisee jira. Kana jechuun qabsoon itti fuftii jechuudha. Jawaar waan of duubatti deebi'uu natti hin fakkaatu. Kitaabni Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessaa eebbifamee jira. Guyyaa Jarman irratti hawaasa bira ga'ee jira. Kitaabni isaa hoo maal irratti xiyyeeffata kan jedhus qabannee isiniif dhahannee jira. Waa'ee kitaaba isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Qeerroo fi qarreen Oromoo saba isaaniitti kabajaa horuuf wareegaman kan itti yaadataman kitaabni Jawaar Mohaammed afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin maxxanfame kun Jawaar ijoollummaa isaa hirmaannaa siyaasaa isaa ganamaa keessa jiru baqa imala barnootaa sochii diyaaspooraa imala qabsoo fi ce'umsa siyaasa Itoophiyaa fa'aa hammateedha. Jawaar Mohaammed waa'ee kitaaba hin gaabbuu akkas jechuudhaan dubbata. Hin gaabbuun wal'aansoo qabsoo qindaawaa fi tarsiimoowwan sirna ittiin jijjiirame kan barraa'ee fi seenaa kiyyaa fi keessan jechuudhaan hawaasa eebbaaf baay'ee kana irratti dubbate jira. Jijjiirama wareegame meeqaan dhufe booda garuu ammallee biyyattiin balaa jala jiraachuu dubbachuun waggoota lamaan darbaniif badii biyyattii irratti aggaamame baraaruuf carraaqqii olaanaa goone jira jechuudhaan kan dubbate Jawaar Mohaammed carraaqqii fi watwaasni keenya bu'aa hin buusne jedhe. Akeekiin keenya ammas mootummaa garagalchuu osoo hin taane diigumsa biyyaa hambisuuf caalatti dhiibbaa uumuudha jedhe. Mootummaan ofiif kufuuf qileerra jirtu kuffisuun dhiibbaa jabaa waan barbaadu miti jedhee jira. Uummanni Oromoo sirna bilisiginaa jalatti salphinaa fi qaanii guddaa keessatti kufee jira kan jedhe Jawaar. Sirni maqaa uummata Oromootiin daldalu kan wareegama ilmaan Oromootiin dhufe deebisee saba guddaa kana qaanii itti uwwisee jira jedhe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu guyyaa har'aa Jawaar Mohaammed gara fuula feesbuukii isaatti barruu tokko barreessee jira. Barruun sunis waa'ee kitaaba hin gaabbuuti. Kitaabni hin gaabbuu biyya keessatti gatii qaalawaan akka gurguramaa jiru dhagaheen jira. Dhaabbanni maxxansaa fi raabsaa qarshii 800 kan kennamee fi qarshii 200 qofa irratti buufateetiin qarshii 1000 qofaan gurguruuf walii galame yoo waan geejjibaa irratti buufateen alatti 1000 bira dabartanii akka hin binne akka hin kafalle jechuudhaan Jawaar Mohaammed gara fuula feesbuukii isaatiin waa'ee kitaaba hin gaabbuu irratti kan barreesse. Kitaabni hin gaabbuu biyya keessa seenee jira. Akka sobamtanii gatii qaaliidhaan hin binne gatiin biyya birrii Itoophiyaa 1000 qofa sanii oliin akka hin kafalle jechuudhaan Jawaar Mohaammed dhaamsa dabarsee jira. Nutis tana gurra isin buufnee jira isiniin jenna jaba jennee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa odeeffannoon keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu odeeffannoo gaddaati.
Godina Wallaggaa Bahaa keessatti balaan tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 11 darbee jira. Waa'ee odeeffannoo kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Godina Wallaggaa Bahaatti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun nama 11 darbee jira. Aanaa Simbuu Sireetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuu namoota 11 kan darbe yoo ta'u, balaan kun kan mudate konkolaataa fe'umsaa yeroo baay'ee Siinootiraakii jedhamuun beekamuu fi baasii geejjibaa uummataa walitti bu'uun akka ta'e himamee jira. Namoota balaa kanaan lubbuu dhabaniin alattis namoonni 12 miidhaa cimaa fi salphaadhaan saaxilamanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa, rabbi balaa akkanarraa isin haa baasu isiniin jenna. Namoota lubbuudhaan darbanii fi rabbii isaaniif haa araaramu, warra miidhamaniif immoo rabbiin haa fayyisu jenna. Balaan tiraafikaa biyya keenya keessatti akka malee heddummaataara waan ta'eef osoo of eeggannoo cimaa goonee irra caalaa filatamaadha jedheen yaada. Sababni isaallee biyyi keenya hanqina daandii akkasuma immoo konkolaachisaan biyya keenyaa ga'umsa barumsaa waan hin qabnee fi irra caalaan isaanii dhuganii yookaan dammoo qaamaanii oofanii, kun immoo balaa tiraafikaatiif nama saaxilaa tuntama rabbiiti. Kanaaf immoo rabbi isin haa baasu jenna. Isinis of eegaa, ta'an rabbumatu nama eegaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa, gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsa. Odeeffannoon keenya itti aanu gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa tumaalee miidhaa daa'immanii fi dubartoota balaaleffatu irratti tumee lallabee jira. Guutuu odeeffannoo isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa tumaalee miidhaa daa'immanii fi dubartoota balaaleffatu irratti seera baasee tumee lallabee jira. Labsiin kunis sadarkaa hundatti gadi bu'ee mana murtii aadaa hunda keessatti kan raawwatu ta'uu gamtaan abbootii gadaa himee jira. Gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa tumaa seera labseen labsiin kun yeroo labsame irraa kaasee caffee gadaa hundatti hojiirra kan oolu ibsuun namni labsichaan hin bulle kamuu jireenya hawaasummaa irraa kan mulqamu ta'uu ibsee jira. Tumaan kunis kan barbaachiseef miidhaan safuu fi duudhaan Oromoon daa'immanii fi dubartoota irraan gahu dabalaa dhufuu isaatiin ta'uu himee jira. Labsicha keessatti daa'imman kan gudeede, kan reebe, humna isaatiin akka malee kan fayyadame, daa'imman dubaraa kan kittaane huba qoonqoo kan mure, kan dhoksee dabarse, akkasumas shamarran kan gudeede, kan buute, kan reebee fi kan dubartoota gudeede akkaataa sirna gadaatiin kan adabamu ta'uu himee jira. Akkasuma shamarran ulfa baastee fi kan deessee galtees akkuma tumaa abbootii gadaa tumaa wiirtuu gadaa jiraniin haala qabatamaa jiruun tarkaanfii seeraa kan irratti fudhatamu ta'uu ibsee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa, odeeffannoo keenyarraa waa hedduu akka hubattan, waa hedduu akka baratan abdii qabna. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.